kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota gammadaa shoo torban kanaa akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jajjaboo isinii jecha gammadaa shoo kan torban kanaaf qopheeffanne eegalee jira gammadaa shoo torban kanaa ammoo keessummaa ani dhuunfaatti baay'ee jaalladhu wallisaa baay'ee jaallatamaadha wallisaa hangafa namni hedduun keessan immoo miira addaatiin nama sin eegdanii fi baay'een keessanis immoo gama adda addaatiin akkasiniif dhiyeessinuuf nu gaafachaa nama turtan wallisaa hangaftichaa fi baay'ee jaallatama abbaa gitaaraa abbaa muuziqaalee lallaafaa fi miira nama seenan hedduu nama qabu wallisaa Elemoo Ali gammadaa shoo irratti argamuudhaaf nu gidduutti argamee jira maarree Elemoo Ali immoo akka inni dhufee balbala irra jiru pirooduusaroonni natti himaa jiru wallisaa Elemoo Ali hamilee waadhaan naasimadha akkam jirta nagumaami baganagaan dhuftee adeero baganagaan nooyte akkam jirta nagumaami akkam baganagaan dhuftee gara gammadaa shoo dargaggeessa akkam bareedee dhuftee ulfaadha noori ayyee waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa daran ittiin buufadhaa Adeero Elemoo Ali baganagaan dhufte baganagaan cheers akas Ega Adeero Elemoo Ali wallistoota hangafaa keessa naman baay'ee jaaladhu dinqisiifadhu guyyaa har'aas immoo baay'ee akka nama carra qabeessa tokkotti of lakkaaw nama guddaa akka na waliin taa'ee gaaffiif deebii gammadaa shoo irratti dhufuu keetiif immoo gammachuu guddaa tokkotu natti dhaga'amaa jira hin beeku akkam jedhee akkan ibsuu danda'u miira baay'ee jabaatu natti dhaga'amaa jira nu kabajjee waamicha keenyaaf ammoo bakka laattee waan nu gidduutti argamteef immoo galatoomii ulfaadhuun siin jedha Adeeroo kee ulfaadhaa galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf isinis yaaddanii nama keenya jettanii gammadaan yeroo hedduu shawwiteetillee faana bu'eetiin deema Adeeroo kootu jettee na yaamuun kee waan guddaadha galatoomiyaan isatti argamee isinii wajjin hirmaachuu kootiif baay'ee natti tolaa natti illee dhaga'ama baay'ee nusi umrii guddoo waaqni siif haa kennu egaa Adeeroon immoo guyyaa har'aa gaafa nu bira dhufu akkuma daawwattoonni keenya argaa jirtanii obboleessa isaa tokko qabatee dhufee jira nama addaan walirraa bahuu hin dandeenye gitaara waahela kooti waahela obboleessa jabaadha ani immoo daawwattoonni sirriitti beeku waan kana baay'een isaanii galmeeffataniiru jedheen amana nama baay'ee akka malee gitaara jaallatuu fi gitaaraaf bakka olaanaa qabu kanaaf eega gitaara fidee dhufe immoo egaa silaa wallee gitaara bareedduu tokkoon yoo silaa nu eegalte akkam hayyee dhaggeeffachuuf qophoomne Tokubatte butekeessa teessa onne tokubatte butekeessa teessa menatti mul'attu macinkiina keessa jalala nareebe sila dandeessa jalli wal argatu barwaliin jiraatu yaaddetti yaadante dubakka maataatu jalli wal argatu barwaliin jiraatu yaaddetti yaadante dubakka maataatu
mana gadi baate karama dhaabatta nama karaa deemu hunda nagaafatta mana gadi baate karama dhaabatta nama karaa deemu hunda nagaafatta natusif wallale illeen najalatta jalli wal argatu marwaliin jiraatu yaddati yaatante duba kamaataatu jalli wal argatu marwaliin jiraatu yaddati yaatante duba kamaataatu Tokubatte tekeisa teisa menatti mulatu majinkina keisa onne tokubatte tekeisa teisa menatti mulatu majinkina keisa jalala narede sijalatin deisa jalle walargatu walwalin jirat yaddati yaddante duba kamatatu mana gadi baate karama dhaabatta nama karaa deemu hunda nagaafatta tarateeti gamma akkanatti gaafa sagantaa eegalan waan hundumtuu waan nama ifunatti fakkaata. Egaa wallisaa jaalatamaa beekamaa akkasumas immoo onnee nama hedduu keessaaf yeroo dheeraadhaaf jirtu generationni keenya yookiin namni nu dura ture hedduun isaa baay'ee si beeka wallee kee hawwiidhaan eega garuu warri dhaloonni amma nu duuba jiran kun xiqqoo warreen durii kana baay'een beekanii mee Adeeroo Elemoo Alii eenyu xiqqoodhuma tootti himtee eegallee jedhee yaadeen sila. Elemoo Alii kanuma agartan kana. Egaa nama akka kee kana ibsuun of ibsuunis ulfaataadha naa gala garuu eessa dhalatee Adeeroon eessa guddate guddinni isaa akkam ture? Animma dhaloonni kiyya Harargee Bahaa magaalaa Maya yookaan Haramaya. Bakkuma bishaanii sammoo? Akka bishaanii sun. Okay. Ganduba sani ganduba keessan sani jechuudha Haramaya. Ganda keenya warra keenya kan akka jirutti cheenuma tiyya jechuudha. Okay. Ijoollummaa keechuma dabarsitee jechuudha. Dhaladhee anaa xiqqaatiin Dirreedawaa dhaqe. Haramaya caalaa Dirreedawaan beeka. Okay. Itti dhalatte malee hedduutti hin guddanne jechuudha. Haramaya caalaa Dirreedawaan beeka. Dirreedawaa caalaa immoo Jabuutiin beeka. Caalaa achiyyuu darbitee jechuudha. Jabuuti caalaa Suudii. Akkasumatti. Umrii kee meeqatti kan gara Dirreedawaa deemte Haramaya irraa? Ana umriin kiyya ammataa 13. 13. Dirreedawaa hangam jiraatte? Waa xiqqoo amma gaa on and off ilaalja Haramaya irraa Dirreedawaa jechuun kilomeetira dhiyoodha see. Xiqqaashoo kanaaf irra guddaa walumaaniin dabarse. Warri gamanaas ni jira, faamiliin gamasiis ni jira. So irra guddaa waluma qixa ta'uu danda'a garuu haga tokko hoggaan aniif baru ammata 3-4 Dirreedawaadha jechuudha. Barnoota fa'aa Haramayaatti eegalte moo Dirreedawaatti eegalte? Haramayaatti eegale. Elemoon yeroo baay'ee namoonni akka keessanii qabsaa'onni durii wallistoonni durii hedduun isaanii maqaa uumamaa fi maqaa maatiin itti baasee fi eegas booda eega qabsoodha maqaa baafatan qabu. Elemoo Alii kun maquma maatiin abbaan haati si baasan moo eegasiin duuba eega qabsooti? Maqaa qabsooti. Elemoo maqaa qabsooti. Maqaan kiyya kan dhugaa Mahammadi. Mahammad? Oo dhugaa? Maqaan abbaa Ali. Mahammad Ali. Okay. Mahammad Ali de. Garuu qabsoo keessatti ga 1976 akka faranjitti 1976 Elemoo ta'ee jechuudha. Okay. Ergasii Elemoo taateetu baafte. Kanaaf paaspoortiin kee wanni dookumentii ati qabdu hundi Elemoodhaan jira jechuudha. Maqaan lachuun ni jira. Oh. Mahammadis ni jira Elemoos ni jira. Hin danda'amu akkanatti.
Ani wanna sun duraan hin barbaanne garuu gaafiidhaatu si dhiyaata maqaa durni qabda oggaa jaanii si gaafatan. Eenin qaba maali jennaan xaaliyaan itti si galee. Gaafa appliikeeshina keenya guunnee maali jaan dur maqaan kiyya kana ture garuu kanatti hin geeddaree. Lachuu naa kataban jechuudha. Paaspoortii irra lachuu jira. Kanaaf Muhammad Elemo Ali. Muhammad Elemo Ali. Muhammad Elemo Ali. Egaa nuti kan beeknu kan jaalannuu fi kan itti waamaa guddanne Elemo Aliiti. Egaa maali qabsoo keessatti yeroo baay'ee namoonni maqaa adda addaa waan baafatan. Egaa ati Haramayaatti dhalattee Diradhawaatti haga tokko guddattee Diradhawaatti guddachuun kee muuziqaa jalqabuu kee wajjin waan wal qabatu qaba. Yeroo baay'ee guutuu guutuutti ijoolleen Diradhawaa muuziqaa kan taphatan akkasi jedhamee waan amanamuuf. Amma magaalaan lamaan Haramayaa fi Direedawaan garaagarummaa guddoon qabdu. Haramayaa jechuun baakiyaardii Direedawaati. Eeyyee dhugaadha. Cidha ta'ee, aruuza ta'ee, tapha ta'ee waan agarsiisa barbaadan hunda gara qabsootiinis garuma cidha gartee jireenya dhuunfaatiinis Haramayaa dhufu qaban. Waluma keessa jiran. Maaliif? Dhufuudhaaf bikkitti bashannanan. Bikki bishaan jiru. Bakka bishaan jiru. Bikka bishaan jiru. Bikki paarkii dhaqanii footootti kaan Haramayaadha. Yeroo ati jirtu sana Haramayaan haroon Haramayaa sirriitti jira ture jechuudha. Akkuma amma jiru kanatti deebi'ee amma deebi'ee. Akka amma deebi'ee kanatti ture duraan. Akkas ture. Egaa yogguu gidduutti Haramayaatti immoo haroon Haramayaa bishaan irraa badee ture jedhan. Yogguu sana ati biyyan jirtu jedheen amana maaltu sitti dhagahame? Maal waan gaafa ijoollummaa keetii ijaan gartee soorama jireenyaati. Wanni isaas faaya jiruuti. Hin jiru dhabame guggugaa jaan hamileen si xoleeti. Hamileen tun si goggoyti. Fedha silaa gartee jaalala qabdu suntu sirraa irrata maaliif akkas ta'uu dandeenye kaati garuu galata isaati. Deebi'ee dhufee. Warri Harargee muuziqaan baay'ee dhiiga keessan keessa jiraachuu kan ittiin agarsiisamu yogguu bishaan Haramayaa goge sun ya bishaan Haramayaa faaxee na fakkaata. Yeroo sana kan wallifte. Atoo wallee akka nama Haramayaatti otoo wallee baasee fi jedhee. Jira. Sirba sadiifaan qaba. Waan Haramayaa wal qabatu dhugaa maal kan jedhu? Ya bishaan haraa kan itti dhiqanne kan dheerina isaatiif kan hongan dhaqqabne yaadannoo qalbiitii waan irraanfanne ani yaadadha waan irraanfanne jette. Gaafa inni bade jedhan kanatti. Bakki duraan sirbe durumaaniin sirbe gaafa inni guutuu sun. Eeganni badee wallee baastee qabda. Qaba siifin kenna wanni siifin erga. Erga badees kan baaftee jiru. Ajaa'iba. Egaa kan popular ta'ee namni hedduun kan beeku ya bishaan Haramayaa sanatu dur galgalas TVdhaan waan dhufuufi jecha. Wallee eenyurraa argitee eegalte adeeroo namni walleen namni si dura wallisu yookiin akka fakkeenya godhattee ebeluurraan argee jettu qabda. Amma gaa akkuma ati reefuun tana jette namni bishaan Haramayaatiif Direedawaa dhaqe wallee wallaaluu sirbuu wallaaluu dhiiguma keessa jirti. Dhiiguma keessa jirti. Kanaaf DNA keessa jirti. Kanaaf kan deemu hundi waan sirbuuf synchronise gochuu biitii wajjin deemuu nama rakkisu maaliif jennaan kan deemu hundarraa dhageessa. Isa dabree garuu legendii qaba namni warra waan kanaaf uumameetu jira. Isaan sunirraa wanni an fudhadhee hedduu jira wanni waliin barree waa helallee walii taane hedduu jira jechuudha. Namni si dursee ebeluurraa otoon akka isaa ta'ee jettee ijoollummaatti hawwaa turte eenyu? Tokko amma guddaan Dr. Ali Birraadha. Ali Birraa. Ali Birraan abbaadhaas obboleessaas waa helaas. Yeroo sananni already wallee keessa seene kan itti aanu Elshabboo. So jarreen suni wanni dhaggeeffachaa turre jechuudha. Jaalalli nuti qabnu sanuma. Isaanis gaafa sana dardaraa mitiire dargaggeessu. Beekama jajjaboodha. Jajjaboo isaan jechuudha fakkiin gaafa Afrikaa yeroo sunitti. Amma gaa Direedawaa waggaa jaan Direedawaan tun afaan hedduu dubbatti. Gamanaan Somaalee, gamanaan Arabaa, kaanis Xaaliyaaniidha, kaan Baaliyaanaa, Hindii gosa hedduudha jira. Kanneen irraas wayii bartasii galee.
So aartii gwaajan uummanummaan kun kana walitti dhufuun isaanii aartiidha. Walumaan jireenya uummata sanarraayyuu kanumarraayyuu waa fudhachuu dandeenya abaruu dandeenya anis achumatti ni eegale dura fuluutaan eegale. Fuluuta taphachuu eegale. Harmoonikaan itti aansee. Harmoonika. Haala sun egaa akkasumatti gitaaraa fi kaan itti dabarre jechuudha. Gitaara jalqabaaf yeroo jalqabaaf gitaara tuqxe eenyu si tuqsiise yookiin piikii gitaara ittiin taphatan kana yogguu guyyaa jalqabaaf harkaan tuqxe faanni yaadatta akkamitti fidaan ayyaala jetteeti moo yaali siin jedhaniiti moo akkam ture? Waan muuziqaa gaamma akkuma siin jee harmoonikaa fi fuluuta waan hin taphadhuuf karaa inni itti deemuun hin beeka. Aksasiisaas qabda. Garuu argachuu dandeessa meeshichas jechuudha. Meeshaa hin arganne gitaaraan barbaadaa ture. Jabuutitti namuma keenya kan gitaara qaceeloo taphatu sirba kanaan jaaladheeti sirba kana suutatti nagarsiisin jeen. Yaa naan jee eega sirbii harki jarjara bare suuta deemuun beekoo. Jennaan xiqqaa miileen na qabamte. Rifadheetiin illoo kana baruun danda'u jeetiin sammuuti jettee hime 7 waan gitaaraa sana. 7 akkas jeetiin dhaabee maaliif akkas jee na barsiisuun barbaadiin isaatis baree gurbaa tokko jira sirba 2 qofa beeka gitaaraan. Gitaaraan. Bira dhaqeetiin sirraa bara jee oo siin barsiisaa naan jee. Silaalamoo beeka waan si dhoksuun qabu. Sirba 2 beeka. Sirba 2 isaa guyyaa 2 fi cinaan irraan finne. Lamaanuu irraa barte. Irraa baree. Adeeroon jeen. Lamaan wanga qabdu sirraa baree kasirra jabaatiin barbaada. Nageetti. Sadaffaa silaa na barsiisuu hin dandeessu. Egaa. Kaan bare nageetti. Amma gaa booniin kana kaa'eef. Ati nama gartee wahiin barbaada jaaladha na barsiisisin jiru gara fedheenuu haa ta'u. Yoo onneetiitiin gabbaaftee waan beektu sun hin garsiisin qabxii gurraatti si qabata abbaan. Dhugaadha. Kan dhufuufis furmaata. Kanaaf waa wal barsiisuun bu'aa guddoodha. Maqaas itti argatta jaalallee itti horta. Kanaafiin dhala jirtu tanna booda waa agarsiisuu turee fi kan hin garsiisallee sababni isaa sun jechuukooti. Kanaaf ofii keetii dhorkamtee in ta'u waan jedhamteef warra itti aanee jiru garuu ati agarsiisuudhaaf. Namticha sun amata tokkoo fi walakkaa booda nat dhufeeti anaatu waraabeef albooma isaa. Si gala. Walleettiin yeroo sana fa'aa eegalte fa'aa wallee kan kooti jettee wallee jalqabaa keefaa yaadatta? Gitaaraan si taphatu? Gitaara. Duris Oromoodha arras Oromummaa maqaa meeshaan taane akkamii jijjiirama. 1978 jechuudha. Akka faranjiitti 1978 gara waggaa 45 akkas. Ati egaa akkuma nama wallee kee jalqabaarraa dhageenye waa'ee Oromooti, waa'ee dhimma Oromooti, waa'ee mirga Oromooti. Eegasiis immoo walleewwan kee hedduun isaanii waa'ee roorroo Oromooti, waa'ee siyaasa Oromooti, waa'ee jireenya Oromooti, waa'ee Oromummaati. Kana hundumaa yeroo wallistu wallisaadha. Wallisaan immoo karaarra deemuu fi toorarra deemuu qaba. Aktivistii siyaasaa yookiin waan dhimma ilma namaatiif falmu, waan saba ofiif falmuu fi karaa wallisummaa kun sirkaa wal dhahee hin beeku yeroo sanatti. Ijoollummaadhaan waan eegalteef. Lakki waaniin gaafas jalqabe tasa yookaan sirriidhaa miti jee kan irraa maqeen qabu. Haga yoonaa jechuudha. Maali jennaan namni dura iftaa. Ka ifteetu kan namaatillee beeka. Dhugaadha. Isa suniif egaa guddoon iftaheetiin waan sabaa kiyyarra caalchisee falmaa sun itti fufee falmaan sun deemtee egaa na fakkaachaatuu dhufte. Kanaafiin gammachuu irraa qaba jechuukooti. Kanaaf waan ati jalqaba yaadaa turte sun waan falmiiti waan ta'eef
muuziqaa akka meeshaa falmii tokkotti fayyadamte turte jechuu dandeenya? Muuziqaan anaaf qawwe. Ta dura maali jennaan zamana reediyoon TV'n Oromoo biran gahin. Teephii xixiqqoo namni kun qabatee gaafa sun mana namaa hunda keessa jirra jechuudha. Dhokatan. Namni kun mana keessaa qaba. Kaan sabbataan fuudhee biyya keessa. Kaan dhogeessee biyya galchaa. Waan nuti jennu kana biyya keessaa namni ni dhaga'ee akkaataan isaan itti dhaga'an maali? Warra qabsoo amma teessee nama dura teessee akka naasoo turra kan namni kun ifii isaatiif kophatti fudhatee mana keessatti gurra jala kaayyatee saba koo jedhu ifiin ifitti hirkatee if gamaagamee if keessa booyu sun ture jechuudha. Kanaaf seenaan qabsoon uummata Oromoo dura ga'a cheenii sun keessaanu nama taatee if taatee Oromooyitee falmaa jalqabdee akkasittiin beekani. Yeroo san amma akka namni hedduun akkasitti yaadu gaafa san garuu atamma sumunatti argattu hin qabdu miti. Guutuutti waan qabsoo waan saba kanaati waan jettu malee waan maallaqi itti raasii kafalame jira. Meeqafaatti gurgurte kaasatti? Kuuliitti dalageetiin waan biraatti dalagaa biraa dalagee maallaqa fidee muuziqaa ittiin hojjettee itti hojjedhee anuma dhageeffadhaa. Bilaashumatti. Bilaashitti. Anaa miti jarreen ammaan tana albuuma waraabeef sun hundi gaafa Suudiidhaaf Jabuuti jirru. Free. Atillee free dalagda isaanillee free dalagda. Waan hawwiidhaaf fedhii qabanii jecha dalaguu anis aga kiyya fuudheetiin waraabuudha irratti. Yeroo sana muuziqaawwan ati wallisaa turte keessa yaada jabaa ergaa jabaan saba kanatti dabarfadha jettee ati barreessite saba bira ga'ee sabni si jaallate jettee ati itti amantu tokko maali walleewwan see keessa yeroo sana warra ture keessa? Meetakkaan dubbadha meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha yaa ijoollee ilmaan Oromoo meena dhageeffadha. Dhageesse? Mee muuziqaa gitaaraan nu jette waan. Gabrummaa bardibbaa miila koo takkaale miidhamurra taree ufillee wallaale gabrumsaan balleessaa har'a anuuf baree meetakkaan dubbadhaa meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha meetakkaan dubbadha meetakkaan himadha meetakkaan dhaammadha yaa ijoollee ilmaan Oromoo meena dhageeffadha akkana jetti. Egaa bara ammaa kana muuziqaa wallistoonni kan muuziqaa qeenxee hedduu taphatanii ka'anii gara albamaa deemu. Bara keessan immoo baay'inaan albamuma dalagdee qeenxee wanni jedhamu iyyuu baay'ee waan jiru hin fakkaatu. Albamuma dalaguudha. Ni mootana dhageenya. Muuziqaa tokkoon beekamuun akka danda'amu dhiyoodhuma dhageessan. Dhiyoo dhageenya. Kanaaf warri ammaa kun xiqqoo gamna na fakkaata. Tokkumaani carraansaas jira pilaatfoormiin ittiin kan gama yuutuubiin gama kaaniin tokkumaa mul'achuun hin danda'amu. Tokkummaan makiinaas bitatee jiruu isaatis jira. Wallisaa warra Kooriyaa yookiin Chaayinaa saay jedhanii ubbaa gamna kan jedhu tokko. Wallisaan suni addunyaa irratti kan jedhamu namoonni hedduun wallee tokkuma sirbee ittiin deebineewu ittiin deebine biliyoonaan ilaalame walleen sun yuutuubii irratti eegasanii walleettis hin deebine maal jedhama yeroo hundumaa wallisaa qeenxee tokko qofa sirbee achumaan duroome achumaan badee jedhama. Namoonni tokko warra akkasii jiru kaan immoo jalqabarraa jalqabanii wallee hedduu hojjechuudhaan keessatti dhamaatii guddaadhaan as ga'u. Albamii kee jalqabaa bara meeqa keessa kan dalagdee xumurte? Sirboota meeqa qaba ture? 1978. 1978 akka faranjiitti jecha. Albama kee jalqabaati. Sirba 10. Sirba 10. Bara sana albamni 10 ni jechuudha. 10 8 jiru. Isaas hin dabarsitu. 10 amma wanni
Sa'aatii tokko jechuudha. Daqiiqaa sa'a tokko deema. Sa'aatii tokko deema jechuudha. Gamaa fi gamanaan. Kaanoo albamii hanga ammaatti amma kan jalqabaa 1978 kan dalagde eegasii warreen dalagde wajjin albama guutuutti meeqa qabda amma ilamu? Kan yaadadhu qofa amma kan hin sitteemu. Albama illee dagatta jechuudha. Ajaa'iba. Ta duraa maallaqa hin qabu. Waan maxxanfamuus hin qabu miti. Waan maallaqa hin qabne ni yaadatta. Yaadachuun maallaqa wajjin. Jechuun itti dhimmamteeti wanni goota. Kun immoo sabaaf uummataaf jettee goota. Akkuma ergaan uummata bira ga'uuf malee akka sirbaatti ilaalame. Bakka gallakiftee zamanuma boodaa kana amma eegalle malee. Suuraa faa kaatee irratti maxxanfamee albama abaluu jedhamee waan maxxanfamu jira bara sana? Ni jira. Ni jira wanni sun? Nama goone. Asenni gubbaarra nima jira footoon ni jirti. Egaa mishiin waan ati barbaadde irra keessa. Kanumaan yaadattu amma meeqa albamni kee? Kan yaadadhu amma 14 fa'aa 15 waan akkasiiti. 14 albama guutuu jecha. Qeenxee kophaatti akka sila jenne wallistoonni durii qeenxee kanan beekanii garuu ati pirooduusaras waan taateef. Ammata shanan dabre kana. Ammata shanan dabre ati 8 jechuu dandeessa. Wanni kanatti goone hedduu jira. Sirbii kophatti bahee. Haa ta'u garuu kun zamana boodaa kana dhufe malee dur hin turre. Gabaabduutti. Walitti yoo ida'aman walleewwan kee albama 15 kana 10 yoo baay'isne gara wallee 150tti sanii olillee ta'uu danda'u. Waan yaadattu qabda listii faa godhattee namni barreesseeti waan keewwatte faa qabda. Namni lafa kaayeeti ka 180 maqaa dha'u jira kaayee. Amma websaayidumarraa amma yoo ilaalte. Walleen elemoo hangas jee kaabu. Ani ilaaleeti akkuma feete jee hin Ani sanii olillee jechaan jira. Hangumarra dhaqqabdan qabadhaa wayii takka fakkaata. Kan 200 fi maal jee jira. Ani immoo albooma gaafaan asii wanni eebisu kana 14 jeetu maal lafa kaa'e. Yoo na gaafatan meebii keessaa himuun mala jee. Egaa wallee albamni dhiyoos eebbisiifteetta. Warri ati dhiyoo eebbisiifte kun warra isa durii wajjin walitti dhufeenya qabamu haaraa guutuutti haaraa guutuutti lakki wal keessa jiru. Wal keessa. Kan duriis remix kan gootee jira. Wallee egaa 180 ol hojjettee jirta. Ani amma fakkeenyaaf yoon gaafatame walleen elemoo yeroo hundaa dhaggeeffadhuu fi jaaladhuun qaba. Addatti jechuudha warra 180 kana keessa. Walleen kee hedduunsaa nama suuta dhaggeeffateef yeroo hundumaa waan dhaggeeffatamu kan hin nuffamne baay'een isaanii. Garuu anaaf my favorite akka jedhani yaa urjii samiidhaa yaada kee namiidhaa kan jedhu wallee ani baay'ee jaaladha. Elemooni egaa namni hedduun hunduu ijoollee kootii hundaa'u nan jaalladha akka naan hin jenne kamiin jaallatta wallee ati baay'ee keessa kee yeroo hundumaa si gammachiisu keessa kee ciibsu kan. Amma gaa aartii dhugaa jettu aartii kana fudhattee fageessita. Iftaateeti uummata taatee achi keessatti if garta. Achi keessa of ilaallee uummataati. Waan uummanni jaallatu sun hin jaalladha malee anis kophatti wanni kophaati jetti koot jee egaa personal life keessa yoon seene malee tarii waan si wajjin wal qabatu jaalala si yoo ta'e amma mana gadi baate natti jalqabaa suni intalli sun faa yoo jiraatte tarii waan akkasiif. Ni jeeba manni ni haasa'u. Manni ni haasa'u. Warri akkasitti dhufee si jaalanna jiru hedduu jira zamana sun. Ani immoo lakki. Kaayyoon qaba. Kaayyoon qaba. Kan irraa dhaabbadde. Dhugaa yeroo takka wanni ni yaadadhu. Ani immoo nama faamilii hojii jiru. Qaadhimaa isaa taatu warraa isaa taatu nama hojii jirta. Namni biraa teessa amma gaa akkana hoggaa taatee namni kun qalbiidhaan si qabatee wallisaa keenya jee kaan jee elemoo qofa osoo hin taane aartii wajjin si fudhatee si dura taa'ee siin jaaladha jee mimmaan dhabdhab godhe maal jimma akka maal goota maal jettaan. Baay'ee ulfaata. Ani immoo nama biraati wajjin jira. Kun immoo na dura taa'ee akkana boo'ee wanni biraallee hafu wooma tokko naa godhi hin godhu. Dhugaan siin jaaladha. Suman jaaladha naan jedhi. Waan feete jee.
Atis intala Oromooti. Wanni balleessan jiruun kijibnu karaa kanarraan jira. Atis rabbi si haa baasu. Atis hiree kee rabbi si haa tolchu. Rabbi si haa tolchu. Bakka walitti hin gufannu. Namni ni jeeneddu jechuu kooti. Gabaabdutti. Akkasi. Tarii ani maal jedheen amana wallee kee gaa hundumaa keessa warra jaalalaa caalaayyuu yaa jiruu biyya ormaa namni hedduun hin jaallata. Keessumaa namni biyya alaafaa jiraate baay'inaan jaallata. Atis immoo tarii jireenyi ati waa'ee biyya ormaa sirbite sun jireenya kee wajjin wal qabachuu danda'a laata jedhee waan ani yaaduuf isa faa caalaan caalsifatta faa jedhee waan ani eeguuf. Waan dhugaati. Suni waan dhugaati. Gaafriin sirbee 1984. 1984. Suudii magaalaa Riyaad. Capital City Suudii jechuudha. Yaa jiruu biyya ormaa gitaarumaan egaa. Gitaara kophamaa wanni akka diraam maashinaatti illee nama jijjiira. Garuu gitaaraan hin taphadhee. Yaa jiruu biyya ormaa. Mukaa citaannaan mormaa. Akkamiin obsee tura waaqayyoo guddaa furaa jedha. Isa suniin waliin laalee nama keenya kan bishaaniin dhumuu fi ka wanniidhaan wanni jedhuu fi rakkataa biyya Arabaa kana keessaa deemee Yurooppaa Ameerikaa galees waliin laaltee biitti namaa biyyuma namaati. Walirra gaarii. Walirra dimokiraasiin baan jirti garuu mental slaveriin bikka hunda jira. Sigalee. Isa suniif ammoo dhugaa dubbachuudhaaf gaddeebi'eetii yaalee Yurooppaadhaa fi kanneen fi kaanes walitti qabee yaa jiruu biyya ormaa tagaafatiyyoo akkasitti bara meeqa dura sirbite haaromsuun barbaachisaadha. Nuti waan Kaanaadaatti faati sirbite nutti fakkaata. Kiliippii san booda faa waan ta'eef namni hedduun kan arge. Mee gitaaraan kan jalqaba taphatte sana ammallee yaa jiruu biyya ormaa namni hin dhaga'u taanaan si yaadachuus hin dandeenyu waan ta'eef. Jiruu biyya ormaa mukaa citaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Qe'ee teenya balloo Barzaafi kakalloo alaa shankoora gannaa amma eessa argannaa waatiyyoo marrattuu faradoo himimsituu kormaa goobee barooduu horii waaree dheeduu yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Haadha too ayiyyoo abbaa koo abbiyyoo obboleeyyan hambayyoo sittan hima yaa waaqayyoo. Haadha too ayiyyoo abbaa koo abbiyyoo obboleeyyan hambayyoo sittan hima yaa waaqayyoo. Yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa. Qe'ee teenya balloo barzaafi kakalloo alaa shankoora gannaa amma eessa argannaa. Qe'ee teenya balloo barzaafi kakalloo alaa shankoora gannaa amma eessa argannaa. Yaa jiruu biyya ormaa mukaa citaa mormaa akkamiin obsee turaa waaqayyoo muddaa furaa.
Egaa wallee kana yeroo dhagaanii namni hedduun miira ajaa'ibaa keessa akka galan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Keessumaa namni biyya alaa yeroo ammaa kanas taa'ee nu ilaalu daawwattoota gammadaa shoo hedduu qabna biyyoota addunyaa guutuurra. Baay'een isaanii miira addaatiin itti dhaga'ama. Sababiin isaa har'allee nama biyya ormaa jiruu fi biyya ormaa biyyuma ormaati. Hanga barbaaddes qananii qabaattu, hanga barbaaddes rakkoo sirran gahiin malee biyya ormaati. Akka biyya ofii hin ta'u. Ati immoo biyya hedduu jiraattee jedhan. Adeeroon Jibuutii jiraate, Saa'udii jiraate, Soomaaliyaa jiraate, Itaalii jiraate, Kanaadaa jiraate, biyya hedduudha. Eega biyya kana deemte Jibuutii deemte. Jibuutii irraa gara Saa'udii deemte jechuun dhagaye. Saa'udii irraa Xaaliyaanii galuudhaaf jettee qabamtee jedhan. Akkam ture mee wanni sun? Maal gaamma namni takka miila arrii warra jaaniin kanaa jiraame miila arrii jechuun nama amna dheertuu deemu. Biyyarraa fagaatee deemu keessaa qooda kiyya kunis tahee Su'uudii irraa muranneeti gamma Jibuutii Su'uudii dhufnee Su'uudiitti saga tokko hojjennee hojii sun keessa waan qabsootis dalagaa turre akka biyya teenyatti hin galle rakkoodha. Kanaaf akka biyya sun hin teenye immoo haalli nun teessisu. Rakkoon biyya sunii gizee takkallee jeeqama jibbansa roorroo adda addaati keessa jira. Achumayyuu. Egaa kanaaf biyya tasgabbooytee jiraachuu dandeessu. Biyya nagayaan boqottee taa'uu dandeessutti achi tarkaanfachuun nurra jira waan jirutti koominitiin achi jirullee mari'annee kaane jechuudha. Qabsa sunirraa Su'uudirraa ani immoo paasapoortii Yuunaayitid Neeshiniin ichi dhaqe. Dura UN'dha. Okay, akka qubataatti deemte. Travel documentii Yuunaayitid Neeshiniin dhaqe Su'uudii. Su'uudirraa immoo paasapoortii sun hin deemuun rakkisaa ta'e maaliif gosa biraa hedduutu waan sun hin deemee Yuuroopatti hafe. Hin deebine jechumaan achitti hafane. Kanaaf warri gamanaan akkana dhufu tokkollee akka hin deemne jee ambaasiin hundi dhorkatee jira. Gara keenya akka nutti hin ergine warra kana. Akkasin baduuf deemtan beeku. Kanaaf irraa fala biraa goonee paasapoortii biraa falatti dhawannee jechuudha. Akkasi kaanee amma tana qopheeffannee Su'uudirraa gara Roomaa Itaalii jechuudha. Deemuudhaaf waa hunda fixannee qophoonee eerpoortii seennee daqiiqaa 10 hafe boarding passes fudhannee jirra. Xayyaarri ka'uudhaan sanuu hundaan fudhattan fudhannee seennee achi keessa namaatu pooyintii nu godhe gamu. Dhufanii weena talaata Soomaaliyiin afaan Arabaa kana afaan hedduun dubbadha. Afaan meeqa? Afaan 7. Amma mee jarri sadiin jaanii ijoollee nama sadii wajjin deemna ani immoo karabaattaan bitadha jeetiin suuqii wayii ol seenee karabaattaa bitachuu jira. Xaaliyaanii dabarre jeeqa dabarre. Xaaliyaanii already seenuuf waan ta'eef. Jara lamaa wajjin deemnu qabanii tichi dhaabbatu. Meerru kan sadeessaa jaaniin feena taaliti jaaniin. Qubuma isaanii tana gama kiyya kana jiru boolisa bira dhaabbatanii. Aboo harkuma sun Sila dhattee quba sanarraa murtee. Ni mura sila. Akkasitti dhufanii anas na gaafatanii kadhadheetiin badiin nuti biyya tana keessatti goone takkallee hin jirtu. Biyya tana nagayaan karaa Xaaliyaanii deemna nuti nama kanaati rakkoo kanaatiif deemna. Rabbii jee afaan Arabaatiin kadhannee deemaa jiru kanaan jiru amma daqiiqaa 10 hafee mire ka'uudhaaf. Godhanii maaliidhaan nu geessan achitti ji'a 3 fi maaliin turre jechuudha. Saawudiitti hidha. Maaliif turre hidhaa sun biyya hin qabnu fa'a. Bakka itti riippoortii si godhan bakka itti si galchan dhaban. Wanni ajaa'ibaa manduuba ambaasii Itoophiyaa tahee kan gartee bikka tarhiilaa mana hidhaatii fi ambaasii hojii dalagu osoo nani hin hidhamin dura obboleettii isaatiif cidha isaatiin anaatti taphateef hin beeku inni akka inni hojjetu silaan beekee hin godhu ture. Inni akka gartee manduuba Itoophiyaa jechuun gaafatamaa mana hidhaa kan Itoophiyaa jechuun ambaasiif dalagu.
dhufee kunis Itoophiyaa jee Sinin murteessa. pooyintitti yoo nullaate fuudhee nan kuta. Garuu aruusa obboleettii isaatiin taphate torbaan sadii dura jechuudha. Ajaa'iba achitti. Waan argu namtichi isa. Inni dhukan nagaa Somaalee wanni jennee isaa cheenii isaatii wajjin. Maayyitti hoggaan isa beekuun isaa wajjin haasa'u jechuudha. Aboo nuti jarri sadeen kun haalli keenya kanaa fi kana yoo biyya nu galchitan illee nu jeeftani. Aruusa obboleettii sinaa taphatanii beekta. Oolmaa kana naa lakkaa'e. Rabbuma keetii jeeti. Itoophiyaa miti jee jarri kun. Nu baraari. Wakkaan duufeet immoo gaa sumaan nu murteesse. Ammuma murteesse. Iliyaas jaaniin si galee. Akkasitti rakkoon qabu waliin beenu jee jechuu gurbaan. Akkasitti gaabaatii sadii foonni jennee falmannee gara Somaaleetiin. Kanaaf lammii Somaaleeti jedhanii sin ergan jechuudha gara Somaaleetii. Lakki lammii Somaaleeti Somaaleenis nu fudhanne. Haariyaan isaanittis falmachuu deemna. An keessa jettanii. Lakki ammaan tana warra mana hidhaa ajajoota naqiiba urjii sadii qabuutu ji'a jaatti dhufee gaafate. Isin maaliif ji'aan gana turtanii maan deemnee beeteessan. Aboo biyya hin qabnu. Nuti nama kanaati nama mootummaa Itoophiyaa dura dhaabbatee waan akkanaa jechaa ture kanaaf jarri nun dhiisu. Kanaaf Somaalee himachaa jirra Somaaleenis nu fuuteen jirtu. Mala tokko nu godhe harka isinineetiin ambaasii isin geessa jee. Akkasitti ambaasii Somaalee nu geesse. Ambaasii Somaaleetti wajjin haasofnee boonu nama. Ati gagguu sana afaan Somaaleettis ni dandeessaa? Afaan Somaalee afaan Arabaa afaan hin dubbanne hin qabu. Ana afaan Arabaatiin amma ol seennee nahnu kida wakida jee gaatte haasoo wariyaanan jee. Wanni agartu kun hundi dachiinta Somaaleeti afaan Somaalee dubbadhu. Konsulaan an jaabar. Warra korraan qabuun jeen sunis afaan hin beeka. Nuti nama kanaati nama Oromooti warra gartee. Hai Somaaleetiinis nuti nama Oromooti jettetti himta? Egaa. Malee ani Somaaleedhaan jedha. Lakki nama qabsoo uummata Oromootiif dhaabbatee mootummaan Itoophiyaa barbaadaa jirtu. Yoon achi galeen ajjeesanii. Kanaafiin isin himachaa jira Oromoo fi Somaaleen fira tokko. Kanaaf himachaa jirraa isin. Yoon iddanii sammaan fudhadhaa jennee gaammaan tana yaada keenya dhiyeessine ta'uu keessan ammoo ebidansii fidaa jiran. Akkasitti telefoona isaan waan nu kennee bilbilee Adil Saaboo jaaniin amma dhufeetu deema si galee innis Kanada jira amma. Isa bilbilee akkasitti isaan kaaseettan keenya hunda kan viidiyootis walitti qabanii ambaasii geessan. Ambaasiin akkasitti dhufee aslii Somaaleeti jaaniin. War Somaalee asal baatte biyya teessanii dhugaadhaan deemtanii isin hojii jajjabdu jirtanii. Akkasitti goohomnu kannan jechuudha. Kanaaf gara Somaalee sin qajeelcha. Goohomiin fudhadhee goohomiidhaan Somaalee dhaqe. Eegasiti jechuudha Somaalee irraa gara Itaalii kan gahe. Baatii lamaaf guyyaa 15 taa'e Somaalee. Sanuma gidduutti gara Itaalii. Paaspoortii isaanii ta dhugaatiin fudhadhee wanni jee. Paaspoortii Somaalee fudhattee. Lammii Somaalee taatee jechuudha. Eegasii gara Xaaliyaanii galte. Garuu dhaloonni kiyyaas achirratti haramayaadha. Paaspoortii Somaalee irratti bakki dhaloota haramayaa jedha. Ajaa'iba. Haramayaa silaa nuti hin qabnu eessaa fidde siin hin jenne. Gaafin akkasiin dhiyaanne. Ajaa'iba. Eegasii gara Xaaliyaanii galtee Xaaliyaanii irraa immoo piroosesaan gara Kaanaadaa galtee jechuudha dhageenya. Kaanaadaan akkamittiin siisamatte jireenyi Kaanaadaa akkam ture adeera? Jireenyi Kaanaadaa dura gaafa nuti nama haga tokko nama 6-8 faamiliin kiyyaas na hojii jiranii. Yeroo sana iyyuu maatii godhatte? Ijoollee lamaan qaba. Eessatti godhatte ijoollee? Saudii. Saudiitti. If duraan argeessan yoo waliin deemee qabamne waliin qabne mare. Akka waliin hin rakkanne. Akka namni boodarraa isaan gargaaru. Yoo ta'anillee. Isaaniin of dura ergitee duubarraa. Akkasitti ani immoo narra taate. Ani qabameetiin kutee akkasitti gaachiin bahee dhufee jechuudha. Anyway wanni tagaafas wanni Roomaarraa Torontoo dheenu. Torontoo keessa waan koflaate immoo kuni. Waan achi nu mudate. Eerpoortii irraa gabboonee waggaa deemnu jarri gartee meeshaa namaatis guuree waa nama gargaaru kun hundinuu sheekotii imaama gurguddaa maratte. Ahoo islaamaa asiraa miti jenne. Amma nama beeknu arganne jette. Egaa jechuun
ati biyya expecting goone beeytee hoggaa warra imaamata gurguddaa qabu kana agarte gamanas gamasiis hoggaa laaltu ajaa'ibuma tunis waan ati sammuutti yaaddeen beeku itti assalaamu alaikum jenneen fuula keessa kan nu laalaniitu maali silaa kan isaan godhatanii jiru warra siiqiiti warra hindii sila sim kan beektan warruma sheekota islaamaa kaan dhageenya gaa'ee kaan argitaniin beektan takkaan agarre ajaa'iba waan kana dhaga'uun fedha warra aboo sheekotiin maal taati waalaikum assalaam jettu sheekonni jettanii eegdatu ay boo jarri badaa sheekin biyya kana nagaa naman gaafatu ajaa'iba akkasitti hoggaa gabbaanu communitiin dhufteen nu eeydi communitiin nu fuudha jechuudha okay akkasitti information hagee argachaa deemne kaanaadaa eega geesse yaanni kee gara muuziqaa deemuu moo gara jireenya kee tolfachuu fi egaa maatii fudhattee deemtee waan maatiis waan si yaachisu jira gara kamii kanatti deemte waa takkaan si murteessa hagaan deemaa dhufe kana hunda hojjechaatumaan dhufe indalagattaa indalagaddaa muuziqaallee muuziqaas isirratti hin baasa malee isirra waan hin bu'aa harkadhe hin qabu hangaan xaaliyaanii jiru sun torbaanitti waan haa kafalu waan sun hin ta'in irratti hin kafalaa dhufe malee bu'aan isirraa muuziqaa situ aarsatti kafalee guddise malee muuziqaan waan jireenya kee guddise waa takka waan na guddifte hin qabu waa takka amma yoo mana kiyya deetee ilaalte wanni muuziqaa jaan istiidiyoo guutuu qabda jedhame guutuu mana jira jechuudha si fedha kooti kanaaf ati muuziqaa yogguu tokko yogguutti dubbattu kadna muuziqaa ofiif jaallatta caala ummataaf wallisuu caalayyuu ofii keetiyyuu nama muuziqaa jaallatu waan taateef jechuudha muuziqaaf kan aarsaa kafaltu dalagaa kaanaadaatti daldalaa cimaadha naggaadee cimaadha adeeroo elemoo jedhan maal fa'aa hojjechaa turte cimina akkasitti illee hin qabu giriidiidhaa miti warri na hojii dalaguu isaanuma hojii nyaatu hojiinuma dalagdanii garuu ani namaaf dalaguun hin feene waan qacarri jedhamu kana yaadu dalagee dalaysiisu fedhiin koo yeruma takka illee amataaf cinaan dalagee jettee namaaf gaafaan dura dhaqu hanga biyya bartutti jechaadha hanga biyya barutti sunuu gaafaan 90 takka biyya tana dhufu gaafa gartee ana qamarii nuhoo taanee biyya tana dhufnu ji'a 3 fi maal ta'eetiin ol deebi'e gaafaan ol deebi'u bikkeen an hojjedhu sun abbichi bikkaatillee hanganan turuu naan jaan baatii 3 hojiirra turanii deebi'uun waan hin yaadamne hin jiru kana don't even think about it naan jaan kanaaf lucky atillee nama gaariidha lee'uuf si goona janii lee'eef na godhan suniitu naa dhuma jechuudha dhuma dubbiiti amma booda namaan dalagu yoon deemuu barbaadees hojumatiyya namarra dhiisee dhaabeetuma bakka fedhe deemee irraa deebi'u biizinasii biyya Kanaadaatti reestooraantii hojjechaa turte jedhanii cleaning service company qabda grocery qabda turte jedhanii maal faati kan hojjechaa turte kamtu immoo caalaa jaallatte kamiin immoo irra hedduu hojjette biyya sanatti kampanii taaksiitiin qaba taaksii aga tokko shufeera aga tokko ni jiranii ni hojjetanii sun aga tokko gruppiidhaan waliin jaarreetiin deebii ani fudhadhe ammoo reestooraantii waan akka grocerii hi-fi kompiitara elektiroonikii ni jiraame waan akkasii reestooraantii hedduun banee faayinaalii hangaan booda jiru kan ammoo kampanii taaksii suni dispaash goonaa namni 24/7 dalaganii egaa akkasitti biyya sarvi gochaa turre jechuudha. Egaa adeeronni biyya Kanaadaatti reestooraantii hojii biizinasii reestooraantii baay'ee keessa turte amma dhiyeenya kana immoo kan dhageenye erga albamii eebbisiifte
waan biraatti immoo seene adeerooni jedhanii miidiyaa hawaasaa irratti yeroo beeksifamuu fi mana kanan argaa ture miidiyaa hawaasaa irratti wanni nuti argaa turre kun immoo reestooraantii Mansooraa Elemoo mana nyaataa Elemoo moo Mansooraati so biizinasii Kaanaadaatti beektu sana biyya kanatti fidde Adaamaatti bantee jedhan isa fakkaatu suniin asitti qulqullinaas eeggatee namnis protokoola isaatillee eeggatee dhufee waliin gattaa'ee barbaadus nyaata adda addaa nyaatee simbira dabree dhugaatiilee barbaadu juusiis ta'ee warri bunaatis waan bunaa naannoo kamitti bantee Adaama waan gaarii gara booleeti miti jechuudha. Gara boolee gaarii. Biizinasii Kaanaadaatti hojjechuu fi Itoophiyaatti hojjechuu gara biyya kanatti erga biyya keetti galtee waan biyya kee argitee hojiitti seentee asi biizinasii achitti hojjechuu moo asitti hojjechuu tura wayya kamiin caalaa maaltu sitti dhaga'ama? Amma gaan turre kan amma reefuun banee hin dhandhamne. Eegan xiqqoo hojjedhe booda. Eegan xiqqoo hojjedhe booda na gaafadhu fakkaate. Tokko booda na gaafadhu. Egaa adeerooni nama baay'ee Oromiyaa jaallatu waan Oromiyaa waan baay'ee jetteetta amma immoo Oromiyaa jiraachaa jirta amma murteessitee Oromiyaatti galuu murteessitee dhuftee for good as jirta ture bar silaa rabbi naa godhe anaa jabaa anaa dardaraa suni silaa olii gadi fiiguu danda'usa ammayyuu gaafa silaallu dardara fakkaata adeeroon umriin kee meeqa? Anuun irra fadhee ooni kanaaf bari adeeroo Elemoo fi Qamarii umrii isaanii dubbatan malee warra hundaa'u kan hangafu jaraa siin jedhani yoo dhugaa taate egaa nuu mirkaneessitaadha. Lakki Qamarillee nyaatee jira. Caalaa akka namni mutti an duraan anaa turraa wanni dhaansee garuu hoggaan amma oduu dhageewu amata diidafaan araba adeeroo Qamarii waan kana dhageenyaani nurraa waan deebi'u na fakkaatu adeeroo Qamaraan keessan jiru Elemoo maqaa si balleessaa jira na fakkaata meeqa taati garuu kan Elemoo inni kan Elemoo umriin Elemoo meeqa taati? Walloksuun danda'amu gaama amma na laaltee umriin kabajaadhaan jechuudha amma yoggus ilaalan imma diddama bar amma kanatti namni silaale digdamuma amma pushaappii 50 osoo irraan dhaabbanneen dhawa ay akkanaan hin jenne malee tokko akkas na godhe hoggaa kana laalan naafati riyyaadhaan hanja kanaan amma biyyuma faranjiitti si galee aboo warra nun beekneen fidee anaafisiis waliin nu laalanii isaan hajaj godhanii jee nu fudhata inni fudhadha faranjuma karaa deemtuu na si'amee dhiifama jeeni anaafi isa kana umrii kamtu irra guddaadhaa adda nu baasaa ijuma teessan ilaalaa jennaan inni abbaa keetii mitiidha. Ajaa'ib maaltu akkanatti akkati fiit taatu akkanatti akkati daa'ima fakkaattee nu gaditti deemtu kana maaltu wanni akkana na godhe ta duraa takka hirriba hin dhabne hirriba gahaa qabda waaniin hin dhaqqabnetti ni xadhu hagumaan dhaqqabuun irraa dalaga ammoo waaniin tilmaamade dhiisee hin beeku waan gaggodhatu nyaadhu waan goggodhatee citaa dheedu hin nyaadhu yoo akka tasaa ta'e malee warra ol godhatee nyaatu qofaa nyaadha. Gaala faa nyaatta jechuudha. Gaala gadamsa re'ee jarreen malee jara kaan hin nyaadhu. Egaa kunis kara biraatii yoo fageessitee ilaalte warri qoree adda addaatii summii adda addaa nyaatan kun isaan bu'a qabeessa qaama namaatiif fayyaafis. Namallee dulloomsa. Amma faranjii biratti aannan qaaliin kan gaalaati imma. Dhugaadha. Sigalee. So loonii fi hoolaan cituma nyaatanii godhatanii guyyaa takka illee samii tanan agarre. Ni arganii. Maaliif nyaadha?
Isaanuu bakka gaarii arganii hin beekani. Akka gowwaa wayiitti ilaalta jechuudha. Akkasi kanaafin irraa fagaata. Ispoortii waan hojjetta? Ispoortiis niin godha. Shaappii mana keessa niin godha. Sammuudhaaf. Gitaara ganama daqiiqaa 15. Yeroo hunda? Zamna boodaa kanaan xiqqoo adda addaatiin qaqqabamee wanni ta'e malee eegaan isaa wal bare takkaan dhiifne. Gitaaruma taphatti. So mentally sammuun keellee miira gaarii fi gaarii wanni ni jaame. Kun hunduu dulluma dhorkiti jecha. Dhorkite. Ammas nu dagachiisaa jirta umriin meeqa? Wal gadhiisuun hin jiru. Martee. Amma gaa anuu numaan katabe malee guyyaasaa anuma moo. Kanuma paaspoortii irra jiru kanuma amantee. Harmee too gaafadheetiin ture. Akkaataan ani katabee fi akkaataan isiin itti na himte harmeen too natti himte garaagarummaa qaba. Amata 15 jidduu tana jira. Gidduu kan jiru. Na gabbuuftee. Isiin moo? Ijoollee si goote moo? Dhuguma amma ayyaaniitiin gaafadhe dhuga naan jaanii anumaatuuf guddise yeedhi. 1960 fi takkatti naan jette jechuudha. 1960 takka. Anaa katabate. Waggaa meeqa jechuudha? Ati gaamata 63. 63. Umurii kee? 63. Akkamitti? Maal saddeettam nageenya malee. Hiriyaa qamar jechuun dhagee qamar immoo akka nuun dhageenye malee 80 jedhani ka. Bartanaafin qamar narra guddaadha. Waan biitis jettuu fi waniin anjoo adda ture. Arrammoo deebi'eetiin jira. Qamar narra guddaadha jette. Dardara amata kanatti amante 63ti. Muuziqaa ittuma fuftamu ni dhaabda. Albamiin kee kan barana darbee bahe kun kan dhumaati moo kan itti fufu? Laal wanni takka wanni jira. Warri dhaabne tokkolleen hin dhaabne. Nama hedduu aadaa seenee dhiise argine jiru. Kiyya kan maayyiiti jee lafa kaayyatee waan godhus godhee ammata sadii booda ammaas itti deebi'a. Itti deebi'a dhugaa. Ani kijibuus hin barbaadu. Muuziqaan waan dhaabamtu miti. Muuziqaan dhaabnaan istreesaa si dhufa. Laayifitee tanaatu kilaabsa ta'a. Dismooraalani jiraa miti. Waa hedduudhaatu si qunnamaa. Kanaaf muuziqaan maali jennaan jireenya namaatiif bu'aa ni qabdi jennaan soora. Kana bira dabree maal jaan warri garii it's a medicine. Kanaaf hanga dhumaatti muuziqaatti fufuudhuma. Kanaaf warri jechuu deemtanis hin jeena. Warri hin dhaabne ni beena. Qabxii qabannee darbine waan ta'eef. Anis hin dhaabu. Adeeroon waggaawwan hanga kana jiraatte keessatti jireenya qabsoo, jireenya baqaa, jireenya muuziqaa, jireenya siyaasaa jiraatte kana hundumaa keessatti wanni ati baay'ee itti gammadduu fi proud itti gootu. Wanni hedduu si gammachiisu achievementii kooti bu'aan kana argamsiiseera jettee ofii keetti himtu maali? Gaafaan dura qabsoo tana eegalu Oromoon waa xiqqoo. Empire Itoophiyaa gaafa Afrikaa kana keessatti sabni guddaan eenyu jennaan Oromoodha. Garuu namoo kooti adda addaa qabateeti ifta'uu dhabee kallattii adda addaatiin sirni qabnu kunis nu miidhee adda nu facaasee ture. Isa sun falmannee akka iftaanu gochuu irratti sossoowwan kiyya sun anis qoodarraa fudhachuun koo arrammoo hoggaan biyyattii galee bu'aa tana arku gammachuun tiyya hafteen qabdu. Kanaaf galata rabbiiti. Galateeffachuu waan goote hundumatti gammachuu guddaadha qaba. Tarii elemoo dargaggeessa waggaa 20 fa'aa otoo argitee itti haasa'isiin jedhanii maal jettaan? Gaafa keenyaa rakkoo ciccimtuu sun keessa dabarre
ومن تناسوات الركان أتيس إفبري فانتين يجلا يا ذكيت بدي فجأة بلفتي وان أمني فد وان بيتجالت وان جرين يفتولا وان بياتولا يا درت يفتي واهلا كهدم يفتي بيتي قدسون قدون كما شنت نيتنا يا ذكان هنا رافرتن I'll be very happy شوفي أجلسنيتو إلى موان وري وقاد التمر جرتن إيجا سلام موسيقى أتي كان ياجرو بيور ما تبى نجرا موسيقى أنا باي جالت وسنجر إرجرا متيري وان موسيقى أنا باي جالت دمو أتو جيتاران نون تبتي ندمتو يا أرجي سمير أنو تبت جيتار Odogui atoko silanaaf gabbute sigadi lakkisu yo yeroon dabarte Odogui atoko silanaaf gabbute sigadi lakkisu yo yeroon dabarte ya urjii samiidha yaada kee namiidha لا لسوم نرجع يوم ما سرقدا ودوغي يتوكو سيلنا في قبوتي سيقدي لكسو yo yeroon dabarte guyyaanis hojiidha shikifiin argadhu halkanis yaada kee shilimiin argadhu yaa urjii samiidha yaada kee namiidha laalusuuman argaa yoomumaa sirgadha urjii samiidha yaada kee namiidha laalusuuman argaa yoomumaa sirgadha guyyaanis hojiidha shikifiin argadhu halkanis yaada kee shilimiin argadhu guyyaanis hojiidha shikifiin argadhu halkanis yaada kee shilimiin argadhu yaa urjii samiidha yaada kee namiidha laalusuuman argaa yoomumaan sirgadha yaa urjii samiidha yaada kee namiidha laalusuuman argaa yoomumaan sirgadha Adero elemu Ali kanaga gabaabina yerootiif sila anis daawwattoonni koos kana caala muuziqaa kee gitaara kee otoo dhaggeeffanne otoo gammannu otoo nutti tolu yeroon gabaabbachuutti an qofa asirratti dhaabuudhaaf dirqamnee jira nu kabajjee jaalala nutti agarsiiftee keessummaa gammadaa shoo waan taateef amma sirra deebi'uudhaan galata argadhu naa jiraadhu umurii dheeradhu siin jedha cheers 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 thank you so much akkana walitti ne haasofnee waan qabnu walii dabarsuun fi bu'aa takka ulfaadhaa isinis wayyaba horaa bulaan isin jaa galata waraqaan eenyummaa dijitaalaa dinagdee dijitaalaa hirmaachisaaf Itiyoo Telekoom maallaqa biyya alaarraa isiniif ergame baankii Awaashitti sharafadhaa daran ittiin buufadhaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin baay'ee bareedaa bashannansiisaa akkasumas immoo waan hedduu irraa dhageessan kan wallisaa jaalatamaa beekamaa fi anis dhuunfaadhaan naman baay'ee dinqisiifadhuu fi jaalala guddaa qabuuf Adeeroo Elemoo Ali kan guyyaa irraa kana fakkaatu ture. Elemoo Ali wajjin waan baay'ee taphanne muuziqaa hedduu sin dhageessifne hedduu isaa akkasiin jaallattan shakkii tokko illee hin qabu
torban keessummaa biraa qabadhee dhiyaachuudhaaf waadaa kan isiniif seenu sa'a gammadaa show immoo gama YouTubein warri nu daawwachaa jirtan YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka nu cinaa dhaabbattanii fi nu jabeessitan isiniin jenna torban hanga walitti deebinutti nama torbanii nu haa taasisu nagaadha